Hello nageenya irraa jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyyaa babbareeddota koo warra mana madaamii jirtanii jirtu warri biyya keessa teessanii yuutuubii koo laaltanis obboleewwan kiyyaa hundi keessanuu isinan jaalladha irra caalaatti immoo warra mana madaamii maaliif hin jaalladha beektu isaanii viidiyoo hin laalu fataatti jedhu hin laalu hojii isaanii yoo xumuratanii ta'anii laalu kanaafanii isaaniin irra caalchifadha malee hunduma namaayyuu nan jaalladha naa jirtu baga keessanii baga ayyaanarraa naaftanii baga jiraattanii warri nyaata qopheeffatanii nyaatanis ishoo baga raaftanii warri nyaatan qopheeffatanii ruuzii bichaadhaan immoo ooltan ayyaana ishoo baga ruuzii nyaattan baga sinii sifaa'e baga garaa keessan keessanii bu'ee inuma qaqqabama wanti hunduu siniin jedhaa siniin jaalladha fayyaa bultanii jirtu na laalaami jaartiin keessan dhugaa sinii bareedee har'a immoo andee ani beekuu basiidhaa been beettani malee isin ani baay'ee gosi rifeensa kiyya ofuma koo dhaadhee ka'e argitanii ofuma koo ofirratti dhaadhee ka'ee sammuuna kana maalaan isa boosetti dhuma ta'e rifeensa hin dhaadhu of gateetuma fajajjedhee waa'ee hojiitti gore asumaan laalame qalloon keessa rifeensa dhaatte sinan hawwisiisa agartanii warra dhadhoon dhaatii nama jirtan amma waan dhaadhee ka'e dhugaa dhadhoon dhaadhaaru viidiyoo isinii waraabadheen sinitti anneera sadenni siyaasaaba ho'iin qaba beektu as laalame sinii bareedeen akkama to sorsa dhiise gabaa waynan argadha tokkollee hin qaanu waaqayyoollee naaf hadisu garuu qoosaaf isiniin jedhe tokko hin qaanoftu kaa sorsaa irra jaalalli na qabe masaanuu naa taataa jette giifti ulfaadho kan argadhe sorsaa eshi hin turte amma nyaattaa kottu amma nyaattaa ani sittin kennuu masaanuu ani siin ta'uu dhirsa narraa hin fudhattu kanun biraa barbaadadhu siin jedha dhugaa qalliin qalliidha doorfees kiyya xiqqoo shinaa dheerate immoo homaan jedhun ture jechuun waaqayyo faa galatu kunillee maal natu warra kaan uummatee miti yeroo isin hin jiru silaamu akka warra kaaniin asirraa firee lafa na ilaa taate ka akka warra wiigii kun silkii natti maakamu laa yeroo hin jarjaru dubbiin na ilaafadha akka warra tiibii keessa rifeensa ta'anii akkana godhanii wayinumoo hin beektu mitiiree dubartoota arabaa yeroo biiroo keessaa hojii hojjetan shaarbiidha mitiiree kun hospitaala zootee iddoo hojjetanii akkanatti jiru mitiire akkana na goggodha harka jaraa keessu har'a maal yaadeen fe beektu soorsaatti taphachuun naqa eessa jira beektu ganamaa bakka hojiitti namni bilbilee fi hojii bantaa yarraa daa'imman fidadda jedhanii waamanii iddoon hojjetutti jechuudha hojiidhaaf maaliin godha beektu yoon silkiidhaan itti wajjinaa ta'e yookaan hojiirra jira ta'a dhaqee maal akka yaade beektu sammuu sana doochaa gaarra ganama piraankii ajaa'ibaa irratti hojjechuun naqaafan piraankii ajaa'ibaa argamee hin beekne maaliin jedhaan beektu ijoolleen haadha gibbii qaame bijaama kiyya silitti agarsiisa haasaa kootti nan deebi'a silitti mul'adhu ila lakki booduma na laaltu bakka dhiisa booda na laalaa keessas immoo jaalalli anarraa akkas hin qabne jechuun jaalalli obbolummaa jechuudha warra obboleewwan sii ta'a ani bee maaliin godhaa doon tokko dubbadhuun tokko dubbadhaa dhiifama naa godhaame qaadura majammiraatti hin deebi'a soorsaa piraankii gochuun naqa maali seetanii jaartiin haadha gibbii amma sammaa gibbii kana keessaa burganama qodaa kee gootee guurrattee baatu malee jettee bishaanitti kaaftee ijoollee ishii immoo dhufanii jiru akka carraa ayyaanaaf jechuudha ijoollee ishee wajjin manatti ollatti seenteetu ati maala caaltee eenyuun caaltee bishaan gibbiin ala kan baatee bittu namni kaan gibbii keessa warri jiranii as keessaa bishaan bitachaa jiru ati maal caaltee bishaan kan koo asiin bittu amma kanaafuu gibbii koo keessaa mana koo gadhiisi bahinaan jettee kanaafuu amma samma makiinaa barbaade naqee bid nan maraachaa nan arrabsiinaa garuu koomentii irratti nan arrabsiinaa dhaqee maraachaa garuu namni irratti dubbate hin jiru aniif isin dura olii galuu qabna isaan garuu maal hin jedha baatu malee amma sammaa naan jette jaartiin kanaafuu deemi makiinaa barbaadin jedhaanii tokko kana lammanni immoo lafti naannaa keetii birrii meeqaan argamaa jedhu koomentii irra dubbiseen ture naannaa kooti akkuma sitti yookaan immoo naannaa kamii yoo jechuu barbaaddes akka naannaatti amma fakkeenyaaf naannaa ati himattee abbaan lafa kana na gaafatte yoo amboo na gaafatte ta'e amboodha nama amboo gaafadheen yoo firachi qabate fira koo gaafadheen birrii meeqaan akka bitamu kaaree meeqa akka ta'e hankaartaa qabu hankaartaa hin qabne baree dhufee tan sitti hima fakkeenyaaf jechuudha iddoo ati na gaafattee hin barre amma naannaa ani bitee immoo yoo ta'e laftaan kunoo dheengaddaa irra dhaabbadhee kunoo mana koo bukkeedha as ilaalaa mana koo ta'ani kan jiru abbumaan irraa biteedha lafa kana ilaalaa hin gurgurama yoo bitachuu barbaadda isiniin jedhee kun torbee kana keemiti anan viidiyoo isinii waraab kaleessaa natti bilbilee mucaan ijaaraa jiru maal jedhee lafti sun gurgurame bukkee keetii mana kee bukkee yookaan mana duubaan da'u meetira 3 naafee jira isiniin jedheen ture meetira 3 duuba kanarraa naafee jira isiniin jedhee
kan fuuldurri meeshaan itti bu'e malee duubarraan jechuudha sila koshinaaf kan naa ta'u. Isumayyuu lafti hanqannaan shikaalaa bakka dura jiru sana buqqisee namichi yookaan daarii itti beektu yookaan immoo shikaala itti beektu jechuudha. Bakka sana buqqisee namichi mana kee jalatti maxxansee kaa'ee namichatti gurguratee. Kanaafuu laftachi amma fakkeenyaaf hin jira kan biraa garuu inni ani bite suni goddanyaa yookaan namichi dhaan irraa bite suni ishee hafte sana gurguratee jechuudha. Kun erguma isinitti hime. Kan kaartaan qabde gaaddi kaartaan itti baafama kaartaan akka iddoo sanaatti waan hankoo amma ittiin bahin hafee yookaan immoo kaartaa malee ani bitee fi nama 2,000 ta'ee 200 ta'ee amma kana guututti malee kaartaan baafnu jedhanii jiru akka naannaa sanaatti yookaan mucayyoon as goriidhaan iyyatti sun ati beekuu dandeessa. Obboleetti kiyyaati immoo naannaa kamii biti yoo gaafachuu waan barbaadde lafti birrii meeqaan bitamaa minaamin kan jettee na gaafatte sun ati dhiifama yeroo xiqqoo waa keessa darbadhu minaamin jedhe na of kalchaasiniin jira. Ati naannaa feete sana na gaafadhu fakkeenyaaf yoo Adaamaadhaa feete fakkeenyaaf yoo Sabbataa ta'e yoo dakuma odoon bu'in asuma keessa fakkeenyaaf immoo gara Halamganaa kana keessa yoo ta'e immoo gara Tullu Boolloo gara Walisoo yoo ta'e gara kana bitachuun barbaade yoo jette hojii kooti jedhee dhaqee si barbaade sitti mun qaba malee naannaa isaa hin beeku sin jedha. Bokkaan roobaara sinitti wacaan jira soorsaa keessan naqeen gala. Imimmaan illee buusuun gaafan deeme yoo doo mimmiixaa fuudhee deemee raadheen jedheen ergasi. Hin bo'u illee garuu jechuun yoo gara malee an aarsee bo'u malee amma bo'u maa gochuu danda'u. Dhaqeetaan yoo bo'u baate haadhisu amma dhaqee kiraayii mana kee abanaan jedhanii ijoolleen isaanii ijoolleen dubartii jaartii haadha gibbii namichi obboleewwan ijoollee ollatti lammanii mana kana baatu malee amma kootu gagguri meeshaan jennaan bokkaan roobaa jira keessattan guuraree dhaqeen isaan mari'adha isan gaafaddaa makiina naaf fidu jedhanii dhufe biraa jedhanii dhaqee dhufe iddoon jiru isinii dhaqaa jechuudha. Ishii sinan jaalladha manatti na wajjin tura warra mataa dhaachuu barbaadan immoo kunoo mataa mo'aa nan qaba ofirratti kanatti nan sobe namaallee dha'een beeku. Jechuun dha'een beeku sutuu hin taane hin beeku urgitanyaa kanatti namarratti baay'inaan ofii kooti immoo nama dhoofsifachuun jaalladhu isinii galee maal abboon sharshar hin jedhu yeroo tokko hin qalladduudha. Amma bokkaan roobaara soorsaa gubuun bokkaa kana keessa bakka inni hojjetudha akkasuma dhiyoodha na hordofaa isin bokkaan roobaara garuu bokkaan roobaara isinii galee dhaqeen maraacha qalliin hin jiru biraan kin godha deeme bokkaa keessan deemaa sana kilaa qabadheen deema laala bokkaan akkatti roobaa. Namni dubbii barbaacha bokkaa kee manaa deema bee sanuu biddeen kanaan dhufee uwwisa dubbii barbaacha bokkaa keessa xilaa qabadhee soorsaa bira deema jechuudha biraankii gochuudhaaf. Kunoo bira ga'een jiraan alaalaa gaa'oon isin hin jiru kaamiraan dhoksadha. Dhaqeen itti maa wanni isaa kana gaa bakka gumuru akka hin banne jechaadha. Wajah bawa saya wali kerjaan ni, malte. TikTokerii ta'uuf moo akka? Rakkee boo maan TikTok maan jechaadha yaaduma kaameraa kana jechuun maal jetaan jiru yaaduma. Akkasi ani immoo TikTokerii mu ta'u immoo laakii footoo yaadana kaasaa mana deemachiitu neela. akka wanta si mu ta'u Achi deemneera deema as adda argachuutti mul'ata argaa mutu qofaa. Adda argachuutti mul'ata argaa. akkana Tahu bakka birrii ati birrii naa kan itti laakan warra deemi. eessa Bakka deemaa. deemu? Birrii kuma tokkocha seene. Ora maqaa Yesuus eessa birrii kuma tokko? Sibiti kan gitu laadatti kireessere. Baajaajiin addaabee injinii addaabee deete saayikilii. Kunoo baajaajiin immoo sirti kakkidhaa maali godhayyuu namni Sibiti an dubbatu. fooyyaan jira kun baajaajiin. Sibiti dhaheen dubbatu. Dubbate qaamuma buukaan caame. Beeltee bakka naawdi. Birri kaffalta malee dhaabachuu hin danda'amu. Ogeenya jedhamamtaa ogeenya. Deemi bakka gattani. Gooftaa komaarree manni waaqaati jettee sila. Kanaafuu giddu yookiin kuwa tokko gideessu. Kolbuun illee kolfuudha. Waan sitti murtee qabu. Jaartii mana seentee ijoollee wajjinii beekaa inni gibbii duratti qabu. Ati gurratti qabataa. Jaartii mana seentee jechuudha. Ijoollee wajjinii. Ijoollee ishee warra dhiiraa gurraacha tokko sochiisi. Gurraacha inni maaksaa fakkaatu. Amma kan meeshaa kee gurrattee deemu naannoo. Amma ishee amma meeshaa kee gurrattee deemu. Ijoollee jiratu seentee. Maaltu filatti? Naan deemee nuti maama keenyaa barbaadu deemus lalu. Madina barbaadu.
Erga bishaanii gidduu kana keessaa waraabdee birnaan kafal bishaan waraabaa ture taatee tuffatte. Erga bishaan itti waraabdee naa birnaan kafallee ta'ee hin jaaste gidduu ala waraabdaa. Inni jaarti namaatiin. Naannoo sanii akka qalliitti laatisee ta'e dhugaa. Humna gar hin beekon gurraachi tufaani kabbeen beekamne kan beekan ture. Inni faaruu seenee ati maal qaanteen gidduu ala bishaan waraabaa. Seenyatti. Gibbin dura akkasitti hin galeen. Ani beekaa oli gara iddoo biraan bishaan waraabaa. Ati inni caalteen bishaan waraabbataa gibbin irratti gamtuu na gootee mana tol nammanii taa'uu dadhabnaan baqaddee bakka makiinaa barbaadda deemtee amma deemi makiinaa barbaadda. Kan achi immoo of dandeessa ta'e deemina irraa dhowwu jira. Beekaa manitti akka ittiin galuun beekoo hin qoosin. Deengadda waggaa tokko hundinaa deengaddaa guyyaa 15 qaba. Ani nama amantaan waldaatti wal beeku takkiitti wal beeku mana ishii kireeffadhee gali obboleessi koo biyyarraa dhufu shintimeetii fayyadamuu hin danda'u narraa baasee nanne amma immoo bishaanii ollaan si faana buna dhuguu qabu maalis nama amantiiti miti maattaa tanii jedhanii haati kiyyattu hin danda'amu gaafanitti amma obboleessi koo biraa dhufu shintimeetiin fayyadamu kan shintimeetii yoo fayyadame sii baata mana kiraa kee gadi gadi hin jedhin dura nama amantaatti deemsi kabaje malee hin jedhin mana kee gadi gadi jedhin. Amma kanaafuu narraa dhowwudha amma deemtee wayin amma deemtee makiinaa barbaadda tokko bira dhamma hunda'u biddeena noo isa odee biddeena noo isa odee dhiisee biqiltuu barbaadde bishaan waraabaa waan jirtu biqiltuu dhiisee lafa baafna wayin deemi narraa dhufi Mee keessa? Jiidhaan hin gadi. Jibbii rakkisaatti galanii ishee yeroo dura dhugaa waaqa. Yoon bahee ol galillee akkana gootanii maabiraatii ibsitanii. kunis koo maabiraatii ibsite naarratti filma naarratti. Ishee waan jettisiin maabiraatiin kun maaliif baaltanii? Kana. Moobaayilii ibsite moo jedhan meedha? Moobaayilii bitaa keessi. Intaan keessirraa irraa qabu maal kolfita maabiraatiin naamsi godhane. Kanaaf beeka tira mucutti hii godhe halkan keessa isaati afur. Rabbaru lee qummee labana fi tabba kun as kale. Azaa. Eno koon uyooyi. Tamiti amma gibbiin ammatti gale. Gibbii sana gibbiin dura seeni. Keessa kee toormate finfinnee dhufne. Gibbiin amma keessan waggaa shan. Dhugaan si anaan birrii miti beekan kana goote hin jettu. Isheen amma gibbii nama jiru. Dabartee isin. kun naarratti kana sana amma immoo surmaa bishaan eenyuun caaltee laa waraabdaa ta'e boolla caaltee baay'ee malee gibbii jaalate kootu kanaaf hoosisee Bultee kan bultee malee ni isaan maal hin barbaadu. Ni bakka guyyaa bakka guyyaa bakka waan nama barbaadu. Guyyaa kudha shan naan jettan guyyaa kudha shan. yoo narraa dhawwite deemi narraa dhawu amma jettee isa duudha deessin dhaabattee nama wajjin asitti dubbatti nuti. Inna bulaala dhagaa nan boochisa deemtee garuu bo'oon jira. Amma rifachuu didatti beera ammaan isaa godha warra akkasuma waan biraa irratti ammaan isaa godha. Bukkaan itti roobaadha bukkaan itti hin tolle argitanii. Yeroo biraan dhiiga boochisaa maalumaafuu viidiyoo kana daawwadha.